Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun tibbana biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Tibbana keenya har'aan dhimmoota siyaasa dinagdee fi hawaasummaa kan biyyaa fi kan naannoo qabannee dhiyaanneerraa ani Marshaa Shophaan ture nu waliin tura. Boba'aa qusannoo fi wantoota bu'uuraaf dursa kennuun fayyadamuu qabna jedhan Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed. Dabalata oduu kanaa akkattaa nutti qinda'a. Ministeerri Muummee Federaalii Dr. Abiy Ahmed boba'aa qusannoo fi wantoota bu'uuraaf dursa kennuun fayyadamuu qabna jedhan. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed ergaa miidiyaa hawaasummaa isaaniin dabarsaniin muddama ba'aa giddu galeessaatti mudateen biyyoonni boba'aa bitanii fayyadaman akka garaa isaaniitti argachuu hin dandeenye jedhan. Kanaaf rakkichi furamee sirna dhiyeessii boba'aa idileetti hanga deebinutti boba'aa qusannoo fi rakkoolee bu'uuraaf dursa kennuun fayyadamuutu nurra jira jechuun kan dhaaman torban kana keessa. Raabsitoonni buufataaleen boba'aa fi fayyadamtoonni boba'aa qusannoo fi rakkoolee bu'uuraaf dursa kennuun itti fayyadamuu akka qabanis hubachiisaniiru. Dubartummaan aarsaa kamiifuu danqaa akka hin taane gochaan agarsiistaniitu jedhan Ministeerri Raayyaa Ittisa Biyyaa Injiinar Aayishaa Mohammadi. Dabalata oduu kanaa Biraanuu Tarrafaa akkattaa nutti qindeesseera. Ministeerri Raayyaa Ittisa Biyyaa Injiinar Aayishaa Mohammad dubartoonni raayyaa ittisaa dirree waraanaa keessatti gootummaa addaa gochaan agarsiisan mirkaneessuu isaanii ibsan. Ministeerri Raayyaa Ittisa Biyyaa Injiinar Aayishaa Mohammad dubartoonni raayyaa ittisaa dirree waraanaa keessatti gootummaa addaa gochaan agarsiisuudhaan mirkaneessuu isaanii ibsan. Ministeerri ittisaa guyyaa dubartootaa maarchii sababeeffachuudhaan sagantaa mata duree nageenya eeguu fi cimsuu jedhuun qophaa'e irratti dubartoota miseensota raayyaa ittisaa ogummaa dameewwan garaagaraatiin gootummaa olaanaa raawwataniif beekamtii kenneera. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Injiinar Aayishaa Mohammad dubartoonni raayyaa haadhummaa loltummaa waliin gara laafummaa ammoo kutannoo waliin qindeeffatanii socho'uudhaan dubartummaan aarsaa kamiifuu gufuu akka hin taane addunyaa agarsiisaniiru kan jedhan torban kana keessa. Tajaajilli giddugala tokko rakkoo kenna tajaajila sektoraalee mootummaa furee jedhan obbo Kaffaaluu Tafarraa. Dabalata oduu kanaa Shifarraa Bashuu akkattaa nutti qindeesseera. Naannoo Oromiyaatti tajaajilli giddugala tokko masoob rakkoo kenna tajaajila sektoraalee mootummaa hundeerraa akka furuuf hojjetamaa jira jedhan itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Kaffaaloo Tafarraa. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Kaffaaloo Tafarraa bulchiinsa magaalaa Maayaatti tajaajila giddugala tokko masoob hojii eegalchiisaniiru. Obbo Kaffaaloon sagantaa eegalchiisa masoob kanarratti haasaa taasisaniin mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo kenna tajaajilaa sektoraalee mootummaa furuuf xiyyeeffannoon hojjetaa jiraachuu ibsaniiru. Hawaasni dhamaatii fi baasii tokko malee iddoo tokkotti tajaajila si'ataa fi haqa qabeessa akka argatuuf masoob gahee olaanaa bahataa jiras jedhan. Hanga ammaatti hojii giddugalicha babal'isuu naannichatti hojjetameen kenni tajaajila hawaasaa fooyya'aa dhufu obbo Kaffaaloon kan ibsan torban kana keessa. Kantiibaan magaalaa Maayaa Dr. Ifraa Waazir gama isaaniin giddugalichi tajaajilamaan mufii tokko malee tajaajila qulqulluu akka argatu kan taasisudha jedhanii giddugalichi wiirtuu tajaajila 12 kan qabuu fi hojjettoota teekinooloojiin deeggaraman 92 ol qabaachuus dubbataniiru. Dabalataan dhaabbilee federaalaa 4 fi sektoraalee magaalaa 23 of keessatti kan hammate ta'uun ibsameera. Mootummaan naannoo Oromiyaa komii hawaasaa hiikuu fi tarkaanfii addaan wiirtuu kenna tajaajila iddoo tokko babal'iseen uummanni magaalota gurguddoo 8 irratti tajaajila si'ataa fi dhaqqabamaa argachaa jira jedhan adde Kookabeedidha. Dabalanni oduu kanaa akkattaa nutti qinda'a. Biiroon kominikeeshinii Oromiyaa galma ga'insa kenna tajaajilaa fi qorannoo idilee wiirtuu kenna tajaajila iddoo tokko irratti geggeesseen komiin hawaasaa bu'uurarraa akka hiikamuu fi sagantaa gumii balballoomiin biiroo paabilik sarvisii fi misooma qabeenya namaa Oromiyaa waliin marii afgaaffii taasiseera. Qorannichaan magaalota wiirtuun kenna tajaajila iddoo tokko keessatti hojiirra oolfamaa jiru 4 keessatti namoonni 7,300 fi 68 irraa yaadni kan fudhatame yoo ta'u hanqinni hubannoo deddeebiin abbaa dhimmaa jiraachuu tajaajilli murteessoo ta'an keessaa hafuu fi kan biroon adda bahaniiru. Saganticha irratti kan argaman hooggantuun biiroo paabilik sarvisii fi misooma qabeenya namaa Oromiyaa adde Kookabeedidha. Mootummaan naannoo Oromiyaa komii hawaasaa hiikuu fi tarkaanfii addaan wiirtuu kenna tajaajila iddoo tokko babal'iseen uummanni magaalota gurguddoo 8 irratti tajaajila si'ataa fi dhaqqabamaa argachaa jiru jedhan. Wiirtuun kenna tajaajila iddoo tokko inisheetiivii addaa hojimaata addaa qabu tajaajila hundaa bakka tokkotti ogeessa ga'umsaa fi naamusa gaarii qabuun kennu ta'uu ibsanii magaalaa tokko keessatti tokko qofaa hundeessuun hanqina mul'ate furuu fi gara kutaa magaalotaatti babal'achaa jiraachuus dubbataniiru. Akkasumas gara wiirtuu 31tti marsaa lamaan kan guddatus ta'uu adde Kookabeen eeranii yeroo dhiyootti gara magaalota godinaalee fi aanaatti gadi buusuun wiirtuu 61tti ol guddisuufis hojjetamaa jira jedhan. Hojii
hojii hangammaatti hojjetameenis daldalaan gidduu ba'uu fi deddeebiin abbaa dhimmaa hafuu ibsanii haala istaandardii kenna tajaajilaa irratti rakkoon hubannoo akka jirus aadde Kookabeen himaniiru. Hanqina fayyadama teekinooloojii fi raawwii hojii keessa jirus qorachuun sirreessaa akka deeman eeranii uummanni kutannoon mirga isaa fi gaafatee tajaajilamuu akka qabus yaadachiisaniiru. Daarektoreetii hordoffii fi qophii istaandardii kenna tajaajila mootummaa kan ta'an obbo Taaddalee Amansiisaa sirnoota darban keessa tajaajilli haqa hin qabne kennamaa turuu eeranii waggoottan 5 darban kanatti jijjiiruun tajaajila saffisaa fi dhaqqabamaa taasisuu fi hojjetamaa jiraachuu fi istaandardiin yeroo raawwii hojii safaruunis bu'aa guddaan dhufeera jedhan. Ammas ulaagaa irraa barbaadamu guuttatee argamuunis tajaajila abbaa dhimmaaf kennamuu saffisiisuu keessatti ga'ee qabaachuu qabaa dubbataniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya tibbana keenya har'aaf qabannee dhiyaannee asuma irratti xumureerra. Odeeffannoo dabalataa fi fuula yuutuubii, feesbuukii, tiiktookii, teelegiraamii fi kallacha Oromiyaa hordofaa isiniin jechaa torban tibbana kan biroon hanga wal arginutti nagaan nuuf tura.